namni eeyyama keessan malee bilbila keessan fuudhee yoo ilaale yookiin ammoo tuqee yoo ilaale bilbilli keessan alaaxol suuraa nama saniidha akka isiniif kaasu yoo barbaadan aappii kana gabbuufadhaatti itti fayyadama. Aappiin kun alaaxoluma suuraa nama saniidha bilbila keessan irratti isiniif kaasa. Bilbila keessan yeroo fuutan isin eenyu akka bilbila keessan tuqee ilaale beekuu dandeessan. Aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessan galtanii achi booda bakka sarchii kana irratti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kana irratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa. achi booda gola Oromiyaa kajoo jala rasanii baasa irratti tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kajoo irratti tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanaan sitti sifitaa asirratti ekoon sarchii irratti tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kana irratti qubee haa taa yaa barreessita achi booda sarchii fuulduraan kilik gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanaan suuraa kana sitti suuraa kana irratti tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappicha gabbuufachuudhaaf sirra loltaa gaddeemtu loltaa madeemtu manumaati. Achi booda dhumarratti qalamanii maadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa akka jijjiirratti daawulood jedhurtee daawulood kan tutaniiti aappii kana bilbila keessatti gabbuufattanii. Hayya daawwatan kiyya aappii gabbuufattanii egaa argaltanii aappiin kana haala kanaan sibii baramaa asirratti startii kana kilik gootu. Ammallee asirratti nekistii kilik gootu. Ammallee kaameraa access kajuu kana oonii gootanii nekistii kilik gootu. Location kajuu kana immoo skiipii gootu. Imeelillee yoo barbaadanitti gootanii yoo barbaadan immoo skiipii gootu jechuudha. Achi booda enable notification kajuu kana oonii gootu. haala kanaan halluu gootaniiti next click itti gootu. Ammallee asirratti next click gootu. Ammallee active now kajuu kanatti click gootaniiti active gootanii. Ammallee deebitanii jalatti next click gootu. Amma aappiin haala kanaan hojii isaa jalqabee jira jechuudha. Amma booda namni tokko yoo eeyyama keessan malee bilbila keessan tuqee ilaale yookiin ammoo fuudhee ilaale alaaxoluma suuraa nama bilbila keessan tuqee ilaalisanii bilbili keessan suuraa isinii kaasaa isin ammoo bilbila keessan fuutanii yeroo ilaaltan eenyu akka bilbila keessan fuudhee ilaale yookiin tuqee ilaale beekuu dandeessanii.